Sena. Plaster sana ala dumi. Sena. Naladu. Dadhabera lalu nama kan berharga. Dadhabera? Mana jadi dadhab? Kunis hojii itu sen. Deemi nafiti. Erga kana malu jijjiiram ti. Mana kan keessatti amma kun nama jijjiiru jira. Dhugaamo. Bilbila ta'uu mana keessaa naawudha hojiin. Deemi nafiti. Silaafiyyuu mana kana keessaa waan hojjetu isinitti mul'atu. Akka shamarranii ta'e mitas gabbaa'e dhugaa sirraan bareedu. Isas tunatti himamti. Kana booddee akka maqaa koonnoof abbaa barbaadee argachuu dandeessa. Eessa deemuuf? Sena kottu deebii. Sena. Ani lalisee miti siin godhu taanaan. Sagantaamti kuna darbu duwwaa. Akeekkachiisa kee immoo fudhatta. Maal wacca laloo? Maal taatanii? Maal wacca maal taate? Seenaa dhaka. Hojiin ergaa hodhiste deemaa jirti miti. Ati akkuma seenaa taate yoo? Seenaa taataa? Ammuma akkana si bira dhaabattee si gargaaruu ishee. Si bira dhaabachuu ishee iyyuu ka amala godhatte bichaa'uun. Hamma maal si gargaaruun firoomsaan kee dhufee jaalalleen kee. Anaan waamtu horma maal gootati? Dal kattamee arri guyyaa gammachuuti. Si malee maaliin qaba mukillee baala qabaa? Gitu. Agak. Keessummaa keenya baga nagaan dhuftan. Amma maatii ta'eera keessummaa miti. Akkamii sanyii? Dhuguma maatii taaneerraa. Kan hin jedhu. Maqaa kummoo eessaa dhageessee ati? Deebiidha miti ati? Eeyyee. Mana tokko keessa hojjechaa akkamitti maqaa waliin beeka? Innillee dogoggora keenya. Utuu warri kaanis akka kee kanatti na waamanii baay'ee jaalladhan ture. Maal jedhanis moo? Maqaa garaa garaatiin na waamu. Warri kaan gurbaa jedhu. Warri kaan immoo namichoo jedhu. Jirti namittiin fuliyyoon tokkos sakkurii tettee na waamti. Baay'ee qosta. Hundaafuu jabaadhu. Yeroo nutti deemaa jira dafnee qophaa'uu qabna. Hin deemtaa? Haa ta'u anis boodan dhufaati dhaqi. Mucaa mala qabeettii wayii fakkaatti yoo balleessan ta'eef. Seeni deebi. Haga sagantaan jalqabatti kun asaa taa'u jedheen. Rakkoon qabu. Keessummaa suuqiitti arguu jalqaba miti. Keessummaa jechuu kan hin baay'isne erga dhufee torbee lama wal ta'eera bara. Sababa dhugaadha. Ifama. Keessummaa jedheen oromummaan akkasi dhaga'amu hin godhe. Akkam garuu sirriitti baraa jirta? Dhugaa dubbachuuf namoota wajjin ol baruun hagas nan rakkisu. Garuu hojjechatu xiqqoo muuxannoo gaafata malee. Yaa. Garuu maarketingiin piroodaaktii sana sirriitti bartee namoota amansiisuu dandeessu taanaan baay'ee salphaadha. Easy busy. Isuma deebistee natti himtamoo isa tulfaatan siin jedheen. Haa ta'u gaa. Akkas taanaan anis waan hin danda'u hundumaa si bukkeen jira. Yaaddeen. Galatoomi namoo. Isin jeeqoo hojjedhu. No. Hojii miti. Haasaan booddee taasisu sanan barreeffachaa jira. Ta'uu dandeessa. Jabaadhu ani deemeen ijoollee ilaala. Haa ta'u. Bareeddeertammoo. Galatoomi. Jirra akkam nagaa keeti jirra galata waaqa. Sa'aatuma naa kanarra barbaadan nagaa. Beekamaadhaan keenya hin badin.
Eessatti gaafachaa fuliyyoon kun? Sakuriitii jirta? Ba deemichi sakuriitii naan jedhinaan diddeet. Amma mee hiikaa isaa osoo beekte kanaan malee na waaminaa jetta turte. Hin barbaadan maqaa faranjii ofii koo maqaa qabaan. Yookaan sanyii naan jedhi yookaan immoo waardiyaa dhina waami. Heeci. Ani maqaan jaaladhu kana waan ta'eef kanaan ala si waamu si jedhe. Siin barbaadun jedhan immoo siin iyyamu. Ani hin danda'u sakuriitii? Dhiis lakkiisii wayyaa. Tole sammoo nagaan oli sakuriitii. Deemichi jagodraa. Faasheen afuuftuun kun. Maal godhatti kun? Keessa baate immoo. Heeci. Seenisha. Seenu? An kanan jedhu mana kana keessa aniifatu doon jiru ta'e. Manichi maal akka ta'u yaaddeetta? Isa yaaduun barbaadu. Atiif sammuun keessa waliin beektaa miti? Asooftee duuteetta. Kaleessa suuraan si kaasanaan jetteetu nan kaasin deemte miti? Miimoorii sammuu. Kan koo duubatti yaada. Seenu koo har'a moo har'a suura maaliif fakkaatu si kaasa siin jedhe. Ana irratti gatii. Har'a Instagraamiin suuraa koo duwwaa ta'uu isaati kaa. Xiqqoo ishee xiqqoo. Fuulli kun Instagraam hin ulfaatu. Ayuu maata kana. Waa meeqa danda'ee jiraachaa jira? Ati mooyi waa hundumaa futee lafatti gad dabalta. Ana seenaa taanaan bareechee noome. Hello. Infiduu kaamericha maal jetta? Si eegatti nama maaliif hojiidhaan kan qabannee jiru? Dafi. Baay'ee. Dhiifama. Har'a dhaabbanni keenya waggaa 5ffaasaa sirna ho'aadhaaf ajaa'ibsiisaadhaan waan kabajachaa jirruufi dhiifama borganama kottaa. Beeka saganticha hirmaachuu kan. Sagantaa hirmaachuu barbaadde. Haa ta'u obbo Namootiin bilbilaan haa obsaa. Haa ta'u. Obbo Namoo. Aloo obbo Namoo. Nagaadha miti. Nagaadha. Keessummaatu dhufee. Kunoo sagantaa hirmaannaa jedhanii maal wayya? Nan dabarsa moo? Haa ta'u haa dhufan gaa. Saalaano durbaadha. Eeyyee. Haa ta'u. Seenaa jedhan. Eenyu maqaan? Maqaan koo sanyii beenyaanaan jedhan. Galatooma. Sinooree. Sagantaa wayiitu jira. Yoon dafee hin baateef immoo siif hin bilbila. Maate? Hin dandeenye. Hai, akkam. Hojiin hin jiru. Ba'i. Yaadatta waggaa lamaan har'aa akkuma kana dhaabbati keenya waggaama dhaabbata kanaatu kabajnu akkuma kana teessuma kanatti hirkattee dhaabbattaa si argeen akkuma si argeen lapheen koo bakka lamatti harkaa kedhee gargar na been na yaadega. Kun jaalallee koo ta'uu qabdi, haadha manaa koo ta'uu qabdi, jireenya koo gara fuulduraa ta'uu qabdi jedhee murteessa. Hojiin qabaa yookaan immoo na dhukkuba jedhees hafuu nan danda'a. Sagantaa hirmaachuuf hin dhufe. Yeroon hin geenye bakkee ture. Dhiifamaa si waan ajeeqeetu. Waggaa lama guunnee ol jaallannee laloo baay'een si jaalladha. Argatee itu waliin fudhii waggaa lama guunne. Isaa galatu. Saanuu guyyaa irraa wal barre. Kennaallee naaf iddeen dhufne. Laloo maa ariifattaa? Kennaa siin kennu taanaan
Sittin baasu taanaan, sin gammachiisu taanaan waan hin qabu. Maaliin godhe qabeenya maal lagoonnaa? Ina rifatta alla. Ila kulo. Ila baay'een si jaalladha. Waan dagatti natti fakkaatee bara. Gaafan kennaa kee dagadhe, gaafan si dagadhe, ofin dagadhe kaan. Keessa taa'ee eeguu nan danda'a. Dhaqee achi taa'ee sama. Galatoomna. Maini waardiyaan jiru. Isaa fidanii. Isaa fidanii. Mana na tuun gaafate nama gashuu yoonduma. Akkas gochuu jalqabanii fakkaata. Jaba baafti moo? As kennicha dhasiin jedheen isa laalarti. Hin salphanne. Kaadhi. maal deebishu maal taate waan amma kana ga'u qophaa kee baattaa sin gargaara. Afachu sin gargaara. Firoomsa maal ta'a mucaa kana yoo gargaartanii? Maal waan amma na ga'u qophaa ishee gaafa baattu argaa jirtamti? Isheeni isani hojjennee bira dabarreeyyuu isani bareechinee hojjennee bira dabarreeyyuu kan koo caalaa ittee diidee sirreessaa jirti. Ta'us gargaaramuu qaba. Maal mucaan kun keessummaa keenya? Isarratti moo dubartii? Maal firoomsaa? Obboleettii mana hin qabdu? Firoomsa. Haati kee dubartii miti? Firoomsa. Kunoo haati manaan keeyyuu dubartiidha. Namo waan hin beekne keessan galiin isheen dubartii min durba yoo mal fuune. Waan hin beekne keessa galiin. Gifti? Namo. Gifti? Gift? My goodness. Ani namanu. Maal hojjette biiroo keenya? Akkuma tasaan dhufe. Guyyaa gaariin dhufne. Biiroon keenya irra waggaa 5ffaasaa kabajachaa jira. Akkuma argitu biiziidha. Nan beeka. Ani saffeeramee dhufe. Amma sagantaan ga'utti biiroo sana teenyuu laata? Yeah, sure. Yeah. Please. Okay. Please. Biiroo keetii baay'ee bareeda. Lakki biiroo jiraawwachisaati. Ammaaf garuu anatu dhimma itti ba'aa jira.
نبي أميننا نتوقع ساكبتي يا أكمل تبرتي قالوا نو جلسي مني أكمل يجي غاري قالت وانس ديو يرون سي أرجينا من نينتو أنا يسموه يسمتي تجانتري وقاري وقع كل ذكر لك السنير يا ريتو أكمل تنرافد ستي بريدي رمو مال ترجم أتسلم بقدر ريتا سيني لاتي جيفتي جلمتي وجين قدامي جيفتي لاتي جلما ولينو جن لاتي جلما نمو مال كيسوما هذا دورين كم نفيدا مال أبدا هادوكو مال أبدا هادوكو والوكو وانياتم أنا ناتم مال ماما بربادو أنتو كنا مسدو بيشو تولي نمبر ريسا نمبر ريسا أتو سير نمبر ريسي أشركيتي شابر كوتشين نمبر ريسا أكاغونغول لا متى بريسا ببريسا تولي سير بريسا يوكيني ميلي نانغولو لك بريسا لا لافيس نمبر ريس وانجرو دبا لا لافيس توني فايدم نمبر ريس بريسا أشمتني أنا اللي فاتي التي نكسي قوسا جالتا sorry. You can take it. Namin duni walar gani jalan lukada. Ya gifti. Boguta. Kesan jira. Kota ye balbala ranjir. Toledo. Amma yo fuji kesan siniyak. Akka jireetti hojjettoota waajjiraan fakkaatanii. Oh security. Bosi. Hey gift. Ifama di mo iti kape bitam perfect. Rakkoon qaba. Amma sin qaqqaba. Atamre biro kinna lalte? Baay'ee gaariidha. Namatti tola. Marre kottu seena. Seni. Galatama.
Tole, baga nagaan dhuftan. Kabajamoo obbo Guutaan waajjira kana erga hundeessan kunoo waggaa 5 guuteera. Nutis immoo waajjira kana keessatti carraa argannee waggaa 5ffaa kabajuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Waajjirri keenya dargaggoota fedha hojii qabanii fi akkasumas dandeettii kalaqa olaanaa qaban qabatee hamma danda'u kunoo carraaqaa jira. Yeroo darbe hojii raawwachiisaa fi maarketingiin keenya hojiirra ari'amanii maarketingii haaraa qacarree jira. Deebii jedhamti. Achumaan akka bartan jedheetani. Iddoo hojii raawwachiisaa immoo hundumti keenya dadhabneetu hin jedhin bakka buunee hojjechaa turre. Kanaafis immoo hojjettoota keenya galateeffachuun barbaada. Haamilee ofii keessanii. Kanatti aansuudhaan hundeessaa waajjira keenya abbaa keenya jechuu dandeenya obbo Guutaa gara waltajjiitti nafeeraa haamilee guddaadhaan naasifadha. Galatooma. Duraan dursee hojjettoonni dhaabbata keenya hundumti keessanuu bakka hundeeffama waggaa 5ffaa dhaabbata keenyaa geessan isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan dhaabbanni keenya hojjetaan hundumti isaatu dargaggoota. Sababbiin isaas kalaqaaf waan haaraa irratti xiyyeeffachuudhaan dorgomaa akka ta'u yaadameeti. Garuu waggootan 5 darbaniif dhaabbanni keenya kisaaraa keessa jira. Kanaafuu kana keessaa ba'uudhaaf cimtanii hojjechuudhaan kalaqaaf gurgurtaa keessa waliin madaaluudhaan cimtanii akka hojjettanan isin akeekkachiisuu barbaada. Kan biraa har'a oduu gammachiisatu jira. Innis giiftiin gidduu keenyatti argamti. Giiftiin dubartii cimtuudha. Bakkee kana dura hojjetaa turte irratti hojii baay'ee boonsaa nama gammachiisu hojjetaa turte. Kana booda ishiin hojii gaggeessituu dhaabbata keenyaa taatee hojjettii jechuudha. Giiftiin gara kana dhufteet nagaa isin gaafatti hamileedhaan naasimadhaa galatooma. Galatooma. Sin arguu kootti gammadeera. Ani waa tokko qofan dubbachuu barbaada. Innis dhaabbanni kun waggaa 5ffaa isaa kabajachaa jira. Garuu immoo kisaaraa keessa jira. Callisanii waggaa lakkaa'uu qofti hiikaan qabu. Kanaafuu hojii korra jalqabuun barbaada. Dhaabbanni kun maaliif kisaaraa keessa akka gale bareera? Sababiin kisaaraa mana kanaa hojjettoota hunda keessan. Kan ammoo dursee dhufee hunda keessanuu ilaalaan ture. Kanaafuu hojjetaa tokkoon ala hundi keessaniyyuu ari'amtaniitu. Galatooma xumureera. Araddaa kutaatti aanu. Maaliif garuu akka deemtu natti nama? Mee har'u malee natti? Yoom yeroo naaf kennan? Dhufee waliin akka deemu na dirqisiisan. Angaruu abbaa masheenan busti duwwaan arguu barbaada. Ana garuu natti fakkaata. Eenyutti sitti fakkaata ree? Anatu fakkaata. Wanti isin natti himtaniif waan an dhufee qabatamaa dharge gonkumaa waliin darbu.
dabalataan hojjettoota kana qabadhee dhaabbata kana kisaaraa keessaa baasuu hin danda'u.